Hayyee akka mooltonni ilmaan Oromoo kan bahaa, kan dhihaa, kan kibbaa, kan kaabaa. Mee waa'ee mata duree haala yeroo irratti ilaalchisee obboleessa keenya kana gaafii takka takka gaafachuu waan barbaanneef mee obboleessa maqaan keenya jaamta. Maqaan kiyya Abdiisaa Gammadaa naan jedhani. Hayyee mee haala yeroo amma irra jiru tantiiti haaromsa jedhamu kanarratti mee haaromsi waa'ee hangamta akka deemaa jira, hangamta akka ibduu harkiftaa akka jiru nu ibsuu ni dandeessaa? Wanti haaromsa jedhamu kun akka gubbarraa gadi jedhamuun uummanni Oromoo bilisoomee jira, wanti hunduu guutameefii jira. Waa'ee haaromsaa irratti waa baay'eetu haasamaa. Garuu mooyyuu ka haasamu kun gara gochaatitti jijjiiramee yoo ka jennu taate kun duddaa fi garaadha. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Afaaniin gubbarraa uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa booda bilisummaa argatee jira jedhan. Garuu moo jaallan keenya kanaa jedhaniitiin hin wareegamne. Nuti akka faajjii isaanii baanneetiin ammallee warroonni sirna ilmaan nafxanyaatiin isaaniin akka bulluuf nuuf hin wareegamne isaan. Kaayyoon isaan ittiin nu wareegaman kaayyoo biraati. Wanti adeemsifamaa jiru, wanti uummata keenya ittiin goomsaa jiran immoo iyyuu ka biraati. Hayyee mee akka beekamutti gaafa qilixuurraa ilmaan Oromoo miirataadhaan takkaa dhiifamaan gallakkifaman san waraqaa goodii federaalarraa mootummaa naannoo Oromiyaa biraa sumudaan tan dhahamtee qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu akka qaamni deeggarsa godhameef jedhamee ture. Isaan sayyoomee maalirra kan gaan sitti fakkaata yaada kee? Suni gaafuma jalqabaa iyyuu gaafuma gadhiisan sun tapha siyaasaati. Namni waan akkanaa raawwate ittiin beekamtii argachuu fi jaalatamummaa argachuudha malee quuqama sabaa qabaateetiin quuqama lammii isaa qabaatee osoo ka gadhiise ka ta'u taate namni achi keessatti dararame warreen waggaa 20 waggaa 27 waggaa 10 warroon achi keessatti dararaman kun kaayyoo dhuunfaa isaaniitiin yookiin hataniitiin miti. Quuqama lammii isaaniitiin waan qaban mana hidhaa san keessatti darartiin guddaan irra ga'e haga kolaafamuu haga dargaggummaa isaanii achi keessatti fixuu fi qaama isaanii guutuu qaama isaanii itti dhabuutu irra ga'ee ture. Achi booda immoo guyyaan gallakkifaman achi gallakkifamaniitiin maatabaadhaan wantoonni dhaamee hojiin isinii kennamaa wantoonni jedhameen hin jira. Garuu haga achi ba'an booda namummaan achi garagareellee isaan laalee hin jiru. Haa ta'u gaduu dhiisaniitiin siyaasaan walaba osoo godhanii waan gaarii ture. Isaan gadhiisanii isaan boodarra seenaan isaanii badeetiin akka nama biratti fudhatama hin qabaanne warroonni aangoo irra jiran jechuudha. Akka isaan hojii hin arganne darartiin guddaan irra ga'ee jira. Karaarra bulaa jiran. Isaan hojjetaniitiin sa'aatii hojjetaniitti mana hidhaa keessatti dabarsanii saniin booda wallaahi uummata Oromoo waan gara nama nyaatu kun nuti uummanni keenya kanarratti wal dhaggeeffataatiin hin jirru qabsaa'ota keessa darartiin guddaan irra ga'ee jira. Hayyee mee akkuma beekamutti qeerroon harka qullaa diina dura dhaabbattee turtee lubbuu qaqqaalii tana dabartee kan illatees kan in illatinis kan carraan lubbuu isa baatees garuu ta'ee akkami ulfinni isaaniin malu kan namaatiif jiraafi. Asirratti uummata qeerroo waa'ee qeerroo kana yoo ka ibsinu taate fakkeenya tokkotu jira. Qeerroon fakkeenya akkamiiti jennaan fakkeenya akka konkolaataa karaa hojjetuuti isa gireederii jedhamu sana. Konkolaataan karaa hojjetu gireederiin kun karaa hin hojjetaa karaa hin qulqulleessaa aspaaltiitti hin baasa jechuudha. Garuu mooyyuu aspaaltii kanarra deemuudhaaf isaa hin eeyyaman. Inni yookaan konkolaataa biraatiin fe'ameetiin aspaaltii kanarra deema yookiin karaa biraatiin deema. Uummata qeerroo jechuun nuti qeerroon akkas taanee jirra. Karaa kana bineensa nama nyaataa warroota bineeyyii guyyaa waggaa 27 biyya kana bulchaa ture
afoo osoo isaan matariyyasii itti roobsan lubbuu isaanii qaalii itti kennaniitiin harkaan qabanii ammas gaafa guyyaa qeerroon akkasitti wareegaman san warroonni aangoo irra jiran mana isaanii ta'anii itti kolfaatanii turan ammallee isaanumatu itti taphataatiin jira. Fakkeenyaaf nafxanyoonni yeroo san uummanni Amaaraa kun kolfaatanii turan yoo uummanni keenya jaalala biyyaatiif lubbuu isaaniitti wareegan. Amma sa'aatii kana abbaan biyyaa abbaan mirgaa isaan ta'ee jira. Uummanni dhugaa dhabee jira. Uummata keenya waan biraa qabsoo kanarratti qeerroo fi artistoota Oromoo ture. Artistoonni Oromoo illee amma abbaa qabeenyaa ta'anii jiran. Mootummaan siyaasa guddaa ittiin taphate kanaan artistoota keenya akka jiraniin birrii fi abbaa makiinaa hin godhe isaan waa'ee mootummaa isaa hin haasaanii ummata keenya ammoo jidduu kanatti darartiin guddaan irra ga'ee jira. Hayyee ilmaan nafxanyaadhaa firii lamaan tun mee shoora akkam taphataa jirti? Ilmaan Oromoo harka qullaa biddeena haadha isaa biraa nyaatee harkatu nyaatee dhabu saahiba gaafatee wajjin nyaataa jiru kan dhugaaf dubbatu mee haala kam irratti gaggeessaa jira? Ilmaan nafxanyaa seenammaan isaaniitu seenaa toluu miti. Uummanni Amaaraa gaafa Oromiyaa qabatu karaa seenaa suukanneessaatiin qabate. Karaa seenaa suukanneessaatiin dhufe. Bineensi guyyaa Minilik gaafa Arsii qabatu aanolee irratti harma mureetiin uummata gootoowwan keenya harka irraa mureen bifa suukanneessaatiin gara jabummaadhaan gocha akkasii raawwate ammas Harargee irratti guyyaa tokko gootuuwwan keenya hedduu lafee cal godhe haala saniin mootuu Oromiyaa qabate ammallee ilmaan isaanii seenama akkasii san irratti raawwataa jiran karaa jalaatiin sirna dabree irratti warroonni qabeenya qabu warra isaaniiti. Uummanni keenya isaanuma jalatti waardiyaa ta'eetiin jiraataatiin jira. Akkasumattuu uummata keenya isaan waan birrii qabaniif uummata keenya warroota waa hin qabne dararaatiin jira. Qeerroon keenya xiqqoo keessaan ija baaseetiin namni barate gaafii mirgaa gaafata. Qeerroon keenya ka barate gaafii mirgaa dhiyeessuuf warroota aangoo irra jiran warroota birriidhaan bitaman akka goobana daacee ka uummata lammii ofii gurguratanii jira. Ammallee isaan waliin wal ta'aniitiin qeerroo keenya dararaatiin jira. Akkasii bakka mi'a irraan tanaaf asumatti raawwannaa waan gaafii keenyaaf waamicha keenya kabajjii asitti nu dhiyaateef argamteef hedduu takka galatoomii. Saraa sagartaa lammadaa irratti ammoo sassaabannee gara guutuu Oromiyaatti bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan ilaa Harargee waa'ee abbootii seerarraayis waa hedduu taphannaa waa hedduu haasofnaa bal'inaan irra deebinee waan haasofnuuf har'aaf asumatti dhaabbannaan nagaatti. Isinillee waan nu affeertaniif galata guddaa qabdanii nagaa naa tura.